إنا لله وإنا إليه راجعون. hojjetaan baankii hijiraa aggaaroo damee rayyaan imraan muhammad guyyaa har'aan tanaa gara fuula rabbii godaananiiru. dargaggeessa boru abdii biyyaatiif eeggannu duuti nu jalaa fuuteem rabbiin haa araaramuuf. maanaajmentiin baankii hijiraa akkasumas hojjettoonni baankichaa hundim gaddi guddaan akka itti dhaga'ame ibsanii jiru. qubsuma obboleessa keenya rabbiin jannata haa taasisu jechaa maatii firoottanii fi hiriyoota isaaniitiif obsa rabbiin haa kennu jennam. allahumma ighfir lahu warhamhu. imraan muhammad dargaggeessa bilchaataa egeree biyyaatiif ol kaawwanneefiim diinii rabbii kaddamaa jirum baankii islaamaa keessatti hojii boonsaa hojjechaa jiruudham. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa qadaan namaa gahe boodan aansu akkuma jedhem dargaggeessa nuti eeggachaa jirrum har'a du'aan nu harkaa fudhatem. yaa rabbi obsa kenniif maatii isaatii fi firoota isaa hundam. imraan rabbi rahmata siif haa godhu. rabbiin shuhadaa'oota saalihootaa fi siddiiqootatti rabbiin si haa dhaqqabsiisu. allahumma ighfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. يا رب تأرارني هندك يسنو warri sagalee teenya tana dhageessan obboleessa keenya imraan muhammadiif du'aa'ii godhaaf isiniin jennam akka rabbiin jannata isaaf qoodu. yaa rabbi jannata kee kenni.